accept my greetings, Doctor. Dr. Nagaya sinjechuu barbaada. Akkasumas namoonni asitti walitti qabamtan nageenyi kiyya isin haa ga'u. Maqaan kiyyaa Amiin jedhama. Biyya Kaameruun tan Afrikaa keessatti argamtu irraa dhufe. Dr. Barumsa halkan irraa saayinsii fi Quraanaa wal qabsiistee nuu kennitee fi si dinqisiifachuu barbaada. Science and Quran. Obboleessa wayita gaafii dhiyeessitu osoo hin jarjarin tasgabbinaa se'e. Sagalee teetis ol kaasiitii suutajii dubbadhu. Maqaan kiyyaa Amiin jedhama. Afrikaa biyya Kaameruun jedhamtu irraa dhufe. Maqaan hin jette? Amiin. Ati muslimaa? Amma gara Islaamummaa deemaa jira. Muslima moo muslimaa miti? Muslimaa miti. Garuu amma gara Islaamummaatti dhiyaataa jira. Kanaafuu qabxiilee wahii kan akka ifanaaf gootu barbaadutu jira. Garuu muslimaa miti? Eeyyan ammatti muslimaa miti. Hayya obboleessa. Dooktar qabxii Islaamummaa fi Kiristaanummaa jidduutti wal falmisiisaa ta'e tokko akka ifanaaf gootu barbaada. Gaafii kiyya akka armaan gadii kanatti siif dhiyeessa. Wantoota ajaa'ibaa fi mu'jizaa kan Nabi Muhammad wayita lubbuun dachii tanarra jiru dalage kan namni aadiin dalagurraa adda tahe akka naaf himtu barbaada. Fakkeenyaaf Kiristaanummaa keessatti akka nuti amannutti Yesuus nama du'e du'aa kaaseera. Akkasumas bahararra miilaan deemeera. Kanaafuu inni nama aadii osoo hin taane nama namaa oliiti. Waan kana sirritti beekna. Nabi Muhammad ergamaa Rabbi irraa ergameedha. Kanaafuu Dooktar raajiiwwan yookaan mu'jizaa ajaa'ibaa inni dalage kan anii fi ati arra dalaguu hin dandeenye akka naaf himtu barbaada. Gaafiin kiyya isa kana. Some of those extraordinary work or miracle that he performed that you and I cannot do it today. That is my question, Doctor. Brother asked a question that how Jesus Christ, peace be upon him, performed miracles, raising the dead to life, giving... Obboleessi Yesuus Kiristoos muujizaa dalaguu isaa nuuf ibse. Nama du'e du'aa kaasuu kan ijaan argine ija banuu isaa nu hime. Muujizaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalaganoo kan akkamiitii jee gaafate. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muujizaa hedduu dalaganii jiran. Fakkeenyaaf addeessa bakka lamatti adda baasaniiru. Waliigallee dhagaatti haasawaniiru. Dhagaan naga isaaniin jee jira. Muujizaalee hedduu dalaganiiru. Garuu muujizaa gosa lamaatu jira. Muujizaaleen gariin kan yeroo dabre dalagaman kan amma nutiif duuba deebinee mirkaneeffachuu hin dandeenyetu jira. Fakkeenyaaf Nabii Isaan alayhi salaam nama du'e du'aa kaasuun isaa himamee jira. Nuti Quraanni waan nutti himeef itti amanna. Garuu har'aan tana namni tokko natti dhufe Yesuus Kiristoos alayhi salaam nama du'e du'aa kaasuu isaa naaf mirkaneessii osoo naan jee mirkaneessuu hin danda'u. Waan Quraanni natti himeef itti amanna. Atillee waan macaafni siif himeef itti amante. Garuu gama saayinsiitiin mirkaneessuu dandeessaa? Yesuus Kiristoos alayhi salaam nama du'e du'aa kaasuu isaa mirkaneessuu dandeessaa? Hin dandeessu. Yesuus nama argaa dhabeef ija deebisee jira. Quraanni waan kana waan natti himeef itti amana. Atillee waan macaafni sitti himeef amante. Namni musliima hin ta'in yookaan kan kiristaana hin ta'in akka isaan mirkaneessuu na gaafate mirkaneessuu danda'a. Lakkiif duuba deebi'ee mirkaneessuu hin danda'u. Kanaafuu muujizaaleen akkanaa kunniin hundi yeroo irratti murtaa'aadha. Haaluma wal fakkaatuun muujizaaleen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalagan gariinis akkasuma. Fakkeenyaaf ji'a bakka lamatti adda baasaniiru. Waan kanaaf duuba deebinee mirkaneessuu hin dandeenyu. Yeroon of duuba deebuu hin danda'u. Warri saayinsii addeessa irra waan sarara fakkaatu wayiitu jira jedhan. Tarii sun bakka addeessi bakka lamatti itti cite ta'uu mala. An sirriitti hin beeku. Muujizaan guddaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quraana. Quraanni muujizaa oliiti. Waan Rabbi irraa buufame. Waxii Rabbi biraa Nabi Muhammad irratti buufame. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waan dhageen qomatti qabachuudhaan irra deebi'anii himan. Kun muujizaa. Muujizaan kun arras mirkaneeffamuu ni danda'a. Arra mata duree Quraanaa fi saayinsiin ammayyaa wal simmoo wal dhabuu jedhu irratti haasa'utti jira. Kanarratti hundaa'uudhaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi sirrii ta'uu isaanii mirkaneessuu dandeenya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti Quraanaatu buufame. Isaan ammoo irra deebi'anii dubbatan. Ammatti mirkaneeffamuu danda'uun isaa ammoo muujizaa ta'uu isaa nu mirkaneessa. Kanaafuu Quraanni muujizaa an beeku keessaa kan yeroo irratti murtooyne. Yeroo sanittis mirkaneeffamuu ni danda'a. Yeroon Quraanni buufamu sun yeroo saayinsii fi teekinooloojiiti miti. Uummanni yeroo san ture waa'ee teekinooloojii humaa wanti beekan hin jiru. Yeroon sun yeroo hogbarruu fi ololooti. Fakkeenyaaf Quraanni foon booyyee nyaachuun haraam jedhe. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير عرفهم بوي سورچو ما حرام اكته ساينس رت هنداي دكو بدو قباچو اسا سمركنيسو دنده وانتو تفكت عداد دف كيسا قب يرو سنت غرو حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير جامع خلاص اكاتان قران تدبته اسان اوته ومن ربا ستمن ارغرو يرو غبرو فلولو تيمتي كنافو قران يرو غبرو فلولو معجزات وساف مركنيسا جرا الراس بر ساينس في تكنولوجي كانت مركنيسا جرا Borommo tarii teekinooloojiin kan biraa ta'uu mala. Boru teekinooloojiin haaranii fedhaa dhufu yeroo sanittis Quraanni muujizaa ta'ee itti fufuun isaan oolamu. Sababa kanaafiin wayitaan haasoo kiyya jalqabu kitaabni tokko kitaaba Rabbii ta'uu isaatiif ragaan qormaata yeroo dabruu jedhe. Quraanni qormaata san bira dabree jira. Qormaata kana macaafaaf yoo dhiyeessite macaafa saayinsiidhaan yoo madaalte macaafni ni qofa. Wantoota macaafa keessatti ibsaman kan saayinsiidhaan walitti bu'an qofa irratti haasoo bal'aa godhuun hin danda'a.
waliigallee haasoo dheeraa ta'e qabxiilee saayinsii walitti bu'an kan macaafa keessa jiran qofarraa haasa'uun hin danda'e. Kanaafuu macaafa waan kana fayyadamtee qormaattee macaafni ni kufa. Kitaabban quraanaan ala jiran hunda karaa kanaan yoo qormaatte kitaabban hundinuu ni kufu. Quraana qofatu qormaatti san dabra. Kanaafuu muujizaan hanga irraattis jiru kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenname quraana. Ati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amantaa? Nin amanaa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii ta'uu isaanii amantaa? Nabi Muhammad ergamaa rabbiiti. Yesuus gooftaadha jettee amantaa? Eeyyan nin amana. Bakka kamitti macaafa keessatti Yesuus gooftaadha jedhamee ibsame? Dhaamsa hedduutu ibsameera. Himni shakkisiisaan ta'in guutuu macaafa qulqulluu keessaa bakki Yesuus Kiristoos arraba isaatiin ani gooftaadha yookaan ammoo ana nagabbaraa jedhee itti dubbate hin jiru. Macaafa keessaa hima shakkisiisaan ta'in hima mamsiisaan ta'in bakka barbaadderraa bakka Yesuus Kiristoos alayhi salaam arraba isaatiin ani gooftaadha yookaan ana nagabbaraa jedhee natti mul'ifte anarraan tana kiristaanummaa fudhachuudhaaf qophiidha. An waa'ee musliimoota biroo bakka bu'ee haasawaan jiru. Ammatuma kiyya rakkoo tana keessa kaayutti jira. Macaafa keessaa jecha mamsiisaan ta'in hima shakkisiisaan ta'in bakka Yesuus Kiristoos alayhi salaam arraba isaatiin ani rabbi yookaan ana nagabbaraa jedhee natti mul'iste an kiristaanummaa fudhachuudhaaf qophiidha. Dooktar qabxii takka irratti akka yaada kennu naa hayyami. Yoon dogongoruu baadhee fi maqaan gaad jedhu afaan arabaatiin Allah kan jedhuun bakka bu'a. Kanaafuu isa afaan arabaatiin Allah jedhuu fi afaan ingiliffaan ammoo gaad jedhaa fayyadamna. Maqaan kunniin lamaan rabbii nuti hundi gabbarru isa tokkicha jennee amannu san bakka bu'a. Rabbii tokkicha maqaa garagaraa lamaan gabbaraa jirraa. Obboleessi jechi nuti Allah jennu sun isa ingiliffaan gaad jedhamuun tokko ta'uu isaa gaafate. Jechi Allah juu jecha afaan arabaati. Gaad ammoo afaan ingiliffaati. An akka dhuunfaatti jecha Allah juu gara afaan ingiliffaatti gaad jedhee kun jaaladhu. Garuu filmaata biraan qabu. Ta'ullee jechi gaarjuu maqaa Allah juu qajeelatti bakka hin bu'u. Maaliif? Sababni isaa jechi gaarjuu jecha horuu danda'u. Jecha gaarjuutti qubeessi yoo dabalte gaarsita. Kun ammoo gooftaa hedduu jechuudha. Qul huwallahu ahad rabbi tokkicha. Allah baay'ee wanti jaamu hin jiru. Jecha faazar juumoo yotti daate gaad faazar ta'a. Abbaa kiristinnaa jechuudha. Inni abbaa kiristinnaa kiyya. Inni kunuunsaa kiyya akka jechuuti. Islaamummaa keessatti wanti Allah faazar yookaan Allah maazar jaamu hin jiru. Maazar kan jiru gaad irratti yoo daate gaad maazar haadha kiristinnaa ta'a. Kanaafuu jechi gaarjuu maxxantoota hedduu fudhachuu danda'a. Jecha gaarjuu irratti DSS yoo daate gaadista. Gooftaan talaa jechuudha. Wanti Allah dhiira Allah dubra jaamu hin jiru. Allah subhaanahu wa ta'ala waan hundarraa adda. Rabbi saalan qabu. Rabbi subhaanahu wa ta'ala abbaan qabu. Jecha gaarjuu durarratti tiin kajuu yoo daate tiin gaarta. Wanti tiin Allah jaamu hin jiru. Sababa kanaaf jechi gaarjuu jecha sirriitii miti. Allah isa jirutu sirriidha. Garuu itti afaan ingiliffaa dubbattu jecha biraa gaarii argachuu rakkisaadha. Anilleen kanumaaf gaar kan juutti fayyadamu. Jechi biraa gaariin hin jiru. Jechi gaarjuu maxxantuu hedduu fudhachuu danda'a. Kanaafuu jechi sirriidha Allah isa jiru. Sababa kanaaf hongeela Maatewos boqonnaa 15 lakkoofsa 34 yeroo dubbistu Yesuus Kiristoos wayita masqala irratti fannifame jaamisan Ellaay Ellaay lamaa sabaqtanii jee waaqa isaatti iyyate. Waaqayyo maaliif na dhiiste jechuudha. Jechi jalqabaa Ellaay Ellaay lamaa sabaqtanii jaa. Yesuus gaar maaf na dhiiste jeen iyyanne. Sababni isaa inni afaan ingiliffaan beeku. Yesuus Kiristoos afaan ingiliffaan beeku. Afaan Ibruu fi afaan Arabaa immoo obboleeyyan. Himni Ellaay lamaa sabaqtanii juu isa Allah lamaa taraktanii juu wal fakkaata. Yaa Rabbi maaliif na dhiiste jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos matummaan isaatu jecha gaarjuun fayyadamne. Inni jecha Allah juu fayyadame. Dictionary Scofield yoo itti dubbistu jechi Ellaay juu fi Allah juu tokko ta'uun isaanii ibsamee jira. Akkasumas Yesuus Kiristoos alayhi salaam guyyaa takkallee angooftaadha jee aangoo gooftummaan fudhanne. Ati ammoo inni gooftaadha jettee dubbatta. Wanti ansi gaafachuu barbaadu silaa Yesuus Kiristoos alayhi salaam angooftaadha siin hin jenne ati maaliif inni gooftaadha jetta. Macaafa itti dubbistu wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 29 irratti Yesuus Kiristoos abbaan kiyya hundumaa caalaa jedhee dubbatee jira. Wangeela Maatewos boqonnaa 12 lakkoofsa 28 irratti ana hafuura Waaqayyootiin hafuura hamtootaa baasaa jedhamee ibsamee jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akka dhageetti nan murteessa. Wangeela Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 20 irratti ani garuu humna Waaqayyootiin hafuura hamtootaa baasa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkan dhageetti ni murteessa. Murteen an murteessus qajeelaadha. Anoo yaada koo duukaa bu'uun barbaadu. Yaada isaan ergee duukaan bu'a malee jedhe. Namni yaada kiyya osoo hin taane yaada Rabbii duukaa bu'a jee muslima. Kanaafuu Yesuus Kiristoos muslima ture. Eega Yesuus Kiristoos alayhi salaam gooftaadha hin jenne ati maaliif itti amanta? Waan bataskaanni sitti meefi? Waan bataskaanni jetteefi miti. Macaafni bakka kamitti akkas jee barsiisere? Nuti waan nutti himame hunda hubanneerra. Wanti inni ansin jechaa jirus kanuma bara. Waan bataskaanni isin hin jette hordoftan. Bataskaanni karaa irraa isin meesaa jirti. Nuti bataskaanatti waaqa keenya itti kadhanna. Akkasumas
Kanaafuu ati dhaqee abbaa kiristinnaa yookaan qeessii keetiin namichi Dr. Zaakir Jaamoo kan Dubaayitti arge tokko macaafa keessatti bakka takkatti illee Yesuus gooftaadha ofiin hin jenne jee haasa'u ittiin. Bakka takkatti illee Yesuus arraba isaatiin an gooftaa keessan hin jenne. Dubbiin warri bataskaanaa isinii himu hundi hiikkaa dogoggoraati. Kanaafuu obboleessa wayita gara manaa deebitu hojii manaa kee dalagi. Kaasee takiyya kan wal fakkeenya Islaamummaa fi Kiristaanummaa juus laale. Inshaallah dhugaa isaanii hubatta. Rabbi tokkicha ta'uu isaanii amanta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergama Rabbii ta'uu isaanii amanta. Akkasumas Yesuus illee ergama Rabbii ta'uu isaanii amanta. Deebisaas kan nijabda. Muhammad is the messenger of God and even Jesus is the messenger of God, peace be upon him. Hope that answers the question. Hedduu galatoomi Doctor.